araara goonaa mubaarakii sihi mansuurii wanniidhaan hiinee araara goonaa naan jettan lafarratti hayyee jedha gammaa ni hinillee gareellee kayitan hin argine aganu inshallah asli silamaaraan isiniin jedhe akkana jedhemo akkana hin jenne isiniin asliyan akkanu ayyee namni kumni kudhanitti siqutuun dhaawwataara viidiyoon kun waraabama waan ta'eef an sheekaroo beetiin isin keessaa hin haasofne asliidhaan keessaa hin haasofne garuu dubbiin deemaa jiru bareedaa waan hin taaneef gara lalaaleen nan sobee maaliif mubaarakiin dubbanneera jedheen sobeen maaliif dubbanneera sin araarsuuf hin jedhe haalicha laalee naa ta'uu didee jennaanan araarsuu yaadeen keessoodhuma kiyyaachuma mubaarak sin yeellessine tolee jedhe sana booda hamzaallee itti daballe hamzaadhaan illee sin araarsina jedhe walii galleen sobeetan akkana jedhe sin araarsuu garuu barbaadetu mubaarakiin haasa'in akka sin araaramtan barbaade jechuudha. Sana booda Mansuur dhufee Mansuur faanas walii gallee Mansuur ati yaadatti dabaleeti hangafa keenya waan taateef ati nu eegalchiisi Jamiilaan jirti abdiin illee jira ibsishaan maalan jiran iluunis yaada keessan kennattanii isaa wal bukkee ta'anii itti fufna. Mansuureen immoo jalqaba turteetta waan ta'eef dhimmicha keessa yaadaati kennadhuuti itti deemna. Dhimma ganama dhageesseetta isaaniinis kan gorsaa ture isin nama sheekaati kaleessas namni muslimaa yoo wal lole guyyaa sadii caala wal cufuun qabu waliin oduun qabu kan jedhee haasa'e isillee dubbataan ture waan ta'eef ati dubbadhu Mansuuree galatoon. Ayyeega assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh dukeessan iyyuu wa alaikum assalam. Sagaleen keen jiru Mansuur injira Masha abdi sagaleen Mansuur injira asli dhugaa asoof jenna Neetworkiin kee sirrii miti Mansuuree. Neetworkiin isaa sirrii miti Mansuuree neetworkiin kee sirrii miti. Neetworkii xiqqoo finfinnee rakkisa galgala. Okay. Neetworkiidha adeebi'uun hin deebista. Taap godhaa sheer godhaa Mubaarakitti sheer naa godhaa warri dandeessan mubeen ganama keessa ture waan ta'eef Mansuur hanga deebi'utti. Mansuur deebi'i. Okay. Harkiseera Mansuuriin. inna gaamaam Inna qaama kan isaanii dubbadhu keetii amsaa hajii itti fufna waan ta'eef. Thank you. Itti fufi. eshi baay'ee gaariidha anillee dhugaa asoof jennaani kanani galateeffachuu barbaadu asliidha Mansuuriin guddisi. kanan galateeffachuu barbaadu asliidha maaliif jennaani yaa'u uriidhaanis dargaggoodhuma garuu wanta akkanaan irraa maluu nuti musliimaa jennee haasofnee yaa'u isinis keessaa waan kana qabdanii ay lakkoon qabu haasa'uu nan danda'a araaras taanaan nuti saba tokko musliimaa jedhee dhufuunsaa wallaahi kuni kabaja guddaadha maaliif jennaan ijoolleen ammaa dargaggoon ammaa gaafal tokko waa tokko taasa'u namni yeroo baay'ee anatu beeka jedhee beekamtii isaatiin of jeja beekamtii isaatiin waa baay'ee keessa seena garuu ata'uu saruutus haasa'uu nan danda'a jedhee dhufu maaliif kanan akkasa jedhee sheeka roobee umriidhaanis asliidhaa olis haa ta'u gadis haa ta'u nama sheeka gatii ta'ee fi inni sheekaa indida jedhee yaadu maaliif nu barsiisa kan nuti irraa barata asliin garuu dargaggoodha beekamaadha
nanaasaanii namni koo ummanni koo nagaafannaan rakkinan qabu jedhee haasaa waliigaluudhaaf dhufuun kee jalqaba kabaja guddaadha. Alhamdulillah silas jedheen jira. Sheeka Roobeetu iyyuu hadiisa nutti hima. Hadiisa isaa keessaa immoo guyyaa 3 caalaa musliimni waliin ooduu hin qabu isa jedhus himaatuma oola. Duris hin himaa nus immoo numa beekna. Kanaafuu alhamdulillah nuti warri Arsii, warri Baalee, ummata Oromoo, ummata kabajamaa, ummata Islaamaa, ummata guddaa waan taaneef nu walqeeqaa rakkoofsa deemneen dubbiin ballachaa gatii deemtuuf waan akkanaarratti tokko taanee nuti keessaan walqeequutu hin ta'in waan nurratti dhufuuf irraa deebisuu qabna malee gidduudhaan waan akkanaa keessa seenuu hin qabnu. Alhamdulillah kun immoo taanaan immoo waan guddaadha. Kana booda immoo haala jiru gamee dhaggeeffataa haasa'aa deemnaa jechuudha. Haasa'uu naa kennitanii? Eeyyee. Galatooma ulfaadha warroota jala jirtaniif gubbaa jirtanillee hayyuu jira beeka jira. Nuti xiqqaan kennas ammootiniin guddaa akka kabaju barbaanna. Guddaan kennas xiqqaa akka kabaju barbaanna. Nuti diinaa wal kennuu hin qabnu. Diina hedduutu nutti jira akkanaanu. Ofii keessaa diina walitti ta'uu hin qabnu. Haa ta'u wanni dabre namni garee aslii garas goree waa jedhes ni jira. Gara kiyyas goree waa jedhes ni jira. Haa ta'u ammoo warroonni qabsoona waliin godhan ummataan ammoo bira tarkaanfadhee waa jechuu hin dandeenyetu narraa hafe akka Imrishaa, akka Soonaa, akka Ahmad Culullee osoo naa dhufanii jechuu barbaade. Jara dura waa afaan buqqifachuun barbaadu jechuu barbaade. Tana achuman naa qabadha. Jara dura buqqifachuun barbaadu. Kanaaf namoota eenyu jettan sheeka akka sheeritti. Soonaa, Imrishaa, Ahmad Culullee jara dura afaan takka buqqifachuun barbaadu. Dhiifama guddaa naa godha isin jaaladha isin kabaja. Soonaa, Imrishaa. Jaarsummaadhaaf barbaadan. Eewwa. Tole. Akkas yaadni isaanii Kanuma afaan keessan. Meenaa ibsi asli. yaadni isaanii gareen qabsootti seenne gareen qabsaa turre warra san wajjiin yoo araaramillee isaanii wajji araaramaa yoo dhiisellee jaruma wajji malee waan jarri naan jaalatin ittiin seenuu jedhan. Amma naa galee nama kana hunda galchuu hin dandeenyu iddoon qabnu waan ta'eef nama sadii waamanii sadii keessaa nama tokko keessaa himadhaa jedhaan jara keessaa kafeetanii galchina. Eenyu haa dhufu Sheeka Roobe namni sadii dhufuurra Ahmad Culullee yookaan Soonaa nama tokko filadha. Ajajaa fi itti aanaa nama lama himadhaa jedhe. Atis hin fidatta amma. Laala ani rabbii malee waa takka gareen qabu. Soonaa. Takka Ahmad Culullee fi Soonaa seensaa Imrishaan irruma geeffata rakkoon qabu. Soonaan hin jiraatiin Imrishaa fi Ahmad Culullee seensaa. Yalla. Ayyee sheeritti godhaa. Ayyee. Okay, waraanni Sheeka Roobe lakkoofsa tokko barreessa Soonaa kam Soonaa Oromiyaa moo? Ahmad Cululleetii fi Imrishaa yoo as jala jiraattan. Ayi jala jira Imrishaan. Soonaa yookaan Imrishaa keessaa tokko naa galcha tahiyyaa askariyyaa Sheeka Roobe. Maali amma kololatti seenaan jiru Sheeka maali? Hai hundee Sheeka baqii nu Ahmad Culullee. Nga'u. Seega seene Soonaa tokkicha nu wanni godha kaayyee Soonaa maaliifuu Ahmad Culullee hangafaa Soonaan itti aanaadha. Soonaan kam Imrishaan barreesse. Soonaan kun kami kan hin beekne? Soona Oromiyaa keeru tokko. Kabiyye jirumi? Mucaa diimaa hiriyaa Kabiyye. Okay, Soonaa kadi. Asli Soonaa galchan jalaa bu'a. Soonaa gadi. Bakkeen qabu nama galfadha. Lakki asli taa'e iluu taa'e anatu asli ganna Iluun bu'in. Iluun haa ta'u qoy. anatu bu'a eegi.
Imrisha argeer. Sona godha kashega. Ine galla inshallah. Galcha Keessa sona tokko arge. galcha keessa nama tokko. Ayyee. Warri tara sona Imrisha keessa nama isinitti dhufe galcha. Guna Imrisha lama tokko barreessaa. KP kaatu kana laata harkisi. Meen laalla koy. Imrisha irraaka ay Imrisha kofia shurabi bule. Okay. Ababa keessa qablu Imrisha. Hamza Haji. Taachuun yemmallasaaloo akka. No. Hamza Haji esumo jalabu sarako qabaaseenu. Esumo isin deebisa qaba. Shigreela. Kan Mansuure kana fitmoo jalqaba. Inni Mansuure kana fixa awwala ajjeesa. Agas. Jalqaba kana fitna Hamzaan seeneera garuu kana fitna jalqaba. Ayyee inshallah. Abdi asaumo Amma isin galaltanyaadha waan taataniif Eegallu jaarsummaa nuti isin malamaan irratti quufnayyuu numa bareeda ta'e akkatti. Galaltanyaa waganiidha qaama sadaffaa. Eessi. Baay'ee gaariidha. Wallahi akkan sila siin jedhe asli kabajan sii qaba. Sheeka Roobee kabajan qabu jechuutu hin ta'in sheekni sheekuma yoo balleessine nu dhowwa malee rakkinni dhufee baay'eellee yoo arrabsoon itti baay'ateyyuu diinii ofiitii islaama ofiitii nama barsiisuu gatii qabuuf isarraa gatii waa barannuuf silas arrakkinan qabu jedhee jira garuu xiqqoo ishee namni namumaa haasa'uun barbaannee ture haa ta'u malee ani waan jiru namaa barsiisuun qaba mul'isuun qaba isa jedhuudhaan dhufee nuu taa'ee jira asli kiyya atis baay'ee galatoomi. Wanti guddaan an kanan hin feene maa inni ispeeshaalii Oromoo taane ijoollee naannoo tokkoo taane waan naannoo keenya jiru nu wal qeeqna taanaan kana gidduutti dubbiin ballachaa deemti maatii tuquun dhufaa saba ofii tuquutu dhufaa bakka addaan faffacaa deemnaa jechuudha. Viidiyoo asliin haasa'u viidiyoo Sheeka Roobee haasa'u amma wanti nu haasa'aa jirru kun asirratti afaan jirtu viidiyoon riikardii godhamtee inni kaan buddeen mataa isaattiin hojjechuufachuudhaaf YouTube irratti gadhiisaa, TikTok irratti gadhiisaa, turtee waggaa baay'ee dhaggeeffatamti. Kana keessatti immoo nuti alhamdulillah alaa diinal islaam namni islaamni tokko guyyaa sadii caalaa waliin oduus hin qabu isa jedhu gatii beeknuuf kanarratti wanti kun dhaabbachuu qaba isa jedhu Mubaarakis ture Abdiinis ture namni baay'eenis turani ganama akkuma diqqaa Sheeka Roobee bananii jennaan anis argee dhuman seene kana keessatti alhamdulillah nuti musliima wal jaallachuu wal kabajuu walirra afii walii jechuu qabna isa jedhuudhaan wanti kun dhufee jechuudha dhufuu keessaniif immoo gammachuu guddaan qaba abdii ati immoo itti dabali. galatoomi ulfaadhu irran deebi'a silas dubbadheetan ture laalee naa ta'uu didee akka Sheeka Roobeetti jiran naa ta'uu didee akkuma Mansuureen jedhe barsiisaadha waa'ee amantaa dubbatu lola akkanaa immoo nama wal beekuu gidduutti dhagahuun baay'ee jibbisiisaadha. Kun yoo dafee hin dhaabanne boftaan gandatti galee wal raggaxuu dhufaa rakkoo biraatu dhala ta'ee yaadda'ee ganama kaasee Mansuureen atis narraa fudhatte yaadicha Mubeenis narraa fudhatee Sheeka Roobeen narraa fudhatanii asliidhaafis kaa'ee kunoo Hamzaadhaafis sagalee kaa'eeraanii kunoo lamaanuu jiru asliinis Hamzaanis akkuma laayivii sanarraa bahinan sagalee kaa'ee fi yeroon amantaa jechuu isaanii fudhuun immoo Sheeka Roobee